እናትየውም አየሽ ፈጣሪ ያተረፈሽ እንጂ አደጋ ውስጥ ነበርሽ። ጠላት እኛን እያደነ የሚበላን ድመት ተብሎ የሚጠራ ነው። oduu teenya jalqabaati. Naannoo Tigraay keessatti waraanni dhalachuun yeroo gabaafamutti hidhattoonni TPLF irratti waraana gaggeessaa jiran Maqalee qabachuuf dhaadatan. Gama biraatiin paartiin Simirriit waraana Tigraayitti amma dhalate Eertiraan akka jalqabde yoo ibsitu kanumaan wal qabatee pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa ajajoota waraanaa Tigraayiif dhaamsa dabarsaniiru. Waldhibdee waraanaa Tigraayitti kaleessa jalqabee wal qabatee odeeffannoowwan haaraa ba'an bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gareen cimdoo ijaaramaa jettu hantuuta bashoo fuunfatteen garaagarummaa hin qabdu jedhan. Yeroo Tigraayitti waraanni eegalee akka jiru himamutti Ministeerri Muummee Abiyyi abbaan tokkolleen qawweedhaan aangoo qabachuu akka hin dandeenyes dubbataniiru. Bulchaa Itoophiyaaf gaaffii edda taasisaniif dhaadannaa bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo taphataa kubbaa miilaa Kaanaadaa Alii Ahmad irratti miidhaa cimaan ga'uun dhaga'ame. Miidhaan jilba isaarra ga'e kun ulfaataa akka ta'uu danda'u kan sodaatame yoo ta'u garuu miidhaan kun ammarraa kan jalqabe miti jedhame. Bal'inaan dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gargabaas bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin naannoo Tigraay keessatti waraanni dhalachuun yeroo gabaafamaa jirutti hidhattoonni TPLF irratti waraana gaggeessaa jiran Maqalee qabachuuf dhaadatan. Gama biraatiin paartiin Simirriit waraana amma Tigraayitti dhalate Eertiraan akka jalqabde yoo ibsitu kanumaan wal qabatee pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa ajajoota waraanaa Tigraayiif dhaamsa dabarsan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa waraanni naannoo Tigraay akka jalqabe miidiyaaleen idil addunyaa erga mirkaneessanii booda naannoo Tigraay irraa oduu haaraan ba'u itti fufeera. Kanaanis paartiin siyaasaa Tigraay irraa taate waraanni haaraan uummanni Tigraay hin feenee fi hin jaalanne halkan tokko dura akka jalqabe beeksifteetti. Paartiin Simirriit ibsa laatteen waraana kana eenyuuf yoom akka jalqabe beekuudhaaf jalqaba ibsa garee boodatti haftuu TPLF durfamee qophaa'ee ba'e dhaga'uu mannaa hordoffii saatalaayitiitiif bu'aa hordoffii qaamolee walabaa ta'an eeguun barbaachisaa akka ta'e Simirriit eerteetti. Dabalataanis paartittiin waraanni amma baname kun fedhii fi karoora humnoota alaatiin kan gaggeeffamu yookaan waraana Eertiraadhaan gaggeeffamudha jechuun ibsuun ta'us karoorri waraana kana daldaltoota waraanuma sanaatiin durfamee waan ba'eef jecha guutummaatti waraanni kun akka barbaadu babal'achuu hin danda'u ni fashalaa jetteetti Simirriit. Dabaluudhaanis paartiin Simirriit waraana faayidaa hin qabne kanaaf roorroof miidhaa guddaa kan fudhataa jiru dargaggoota Tigraay ta'uun isaa dhimma gaddisiisaadha jetteetti. Gareen kun yookaan TPLF waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuudhaan aangoo bulchiinsa yeroo seerawaa ta'e humnaan diigee bulchiinsa seeraan alaa erga hundeessee booda amma immoo maqaa tokkummaa naannichaa eegsisuu jedhu dahoo godhachuun humnoota alaa abdatee waraana haaraa Tigraay irratti eegaleeraa jechuun paartittiin yakkiteetti. Kanaan dura waltajjiilee adda addaa irratti ibsa doorsisaatiif karoora isaanii kennaa kan turan gareen TPLF waraanaaf fedhii fi hawwii guddaa qabaachuu ofumaaf ragaa ba'aa turaniiru jetti paartiin Simirriit. Kanaaf waraana amma jalqabe kana akka Abiyyi eegaleetti ibsuun fudhatama akka hin qabne Simirriit eerteetti. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa yookaan pirezidaantii naannoo Tigraay duraanii hooggantoota waraanaa Tigraayiif dhaamsa dabarsaniiru. Dhaamsa dabarsaniin pirezidaantii Geetaachoo Raddaa hooggantoonni waraanaa Tigraay beekumsaaf hubannoo waraanaa fooyya'aa qabaachuu eeruun ajajoonni waraanaa Tigraay kun naannoo Tigraayiif uummata isheetiif murtee bilchaataa dabarsuu akka qaban yookaan murteessuu akka qaban hubachiisan. Tokkummaa uummata Tigraay balleessuudhaan Alburhaan Faannoo fi akkasumas ammoo Shaabiyaa abdatanii wacniif doorsisni isin taasistan uummata Tigraay gara balaa caaluutti geessuu malee jijjiirama tokkollee fiduu hin danda'u jechuun akeekkachiisan. Dabaluudhaanis gareen Dabratsiyooniif Geetaachoo Asaffaa ammallee karaa hin taane deemuudhaan ofiif dhokatanii uummata Tigraay balaa guddaatti geessaa jiru. Akkasumas ammoo abjuu hin taane 4 kiiloo hawwuudhaan waraana hamaa biyyattii irratti banaa jiru jechuun
ጌታቸውን qeeqaniiru miseensota waraanaa Tigraayiif dhaamsa dabarsaniin immoo kan isin yaadachiisuu barbaadu isin yaaddeessuu kan qabu lubbuu garee TPLF yakkamtoota muraasaa osoo hin taane nagaaf jireenya uummata Tigraayitii jedhaniiru Geetaachon kanaafuu waraanni amma gaggeeffamaa jira jedhamu kun hatattamaan akka dhaabbatu isin hoggantoonni waraanaa garee sana dura dhaabbachuu qabdu jedha Geetaachon nutis kan wal qajeelchuu fi wal morkachuu dandeenyu jalqaba akka uummataatti lubbuu yoo jiraanne qofa kan jedhan pirezidaantii naannoo Tigraay duraanii warri gamoo keessatti dhokotee yookaan bakka gaarii jiraachaa waraanatti isin oofu lubbuu teessan qisaaseessuu fi jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa erga paartii Simirriit hundeessanii TPLF mormuun guddoo beekamu. Kunis erga aangoorraa TPLF isa fonqolchee gara Finfinneetti ari'ee booda ture. Oduudhuma wal qabateef Tigraay irraa ba'een immoo ammuma Maqalee qabachuudhaaf qophii keenya xumurree jirra jedha humni nageenyaa Tigraay ifatti labsii baaseen gareen hidhattoota ofii isaatiif humna nageenyaa Tigraay jechuudhaan of moggaasee fi hoggantoota waraanaa olaanoo wayyaanee kan duraanii kanneen akka Wadii Anxiroo, Jeneraal Gu'ish Gabreetiif Jeneraal Kabbadaa Fiqaaduutiin durfaman TPLF Maqalee keessaa baasuudhaan magaalattii guutummaatti to'achuudhaaf qophii isaa xumuruu ajajaan waraana garee kanaa ibseera jedhame. Ajajichitti dabaluudhaanis miseensonni hidhattoota TPLF hedduun TPLF ganuudhaan harka kennaa akka jiranii fi kunis caasaa waraanaa garee sanaa diiguudhaan salphaatti magaalaa Maqalee to'achuudhaaf haala mijataa akka uumuu danda'u dubbataniiru. Gareen humna nageenyaa Tigraay jechuudhaan of waamu kun kan TPLF mormuudhaan beekamudha. Gareen kun mootummaa federaalaatiin akka deeggaramu kan ibsamu yoo ta'u wayita waraanni kaaba Itoophiyaatti amma eegaleeraa jedhamutti garichi TPLF buqqaafnee Maqalee ni qabannaa jechuun dhaadachuu jalqabe. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gareen cimdoo ijaaramaa jirtu hantuuta bashoo fuunfatteen garaagarummaa hin qabdu jedhan. Yeroo Tigraayitti waraanni eegalee akka jiru himamutti Abiy Ahmad abbaan tokkolleen qawweedhaan aangoo qabachuu akka hin dandeenyees dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad Amiikoo waliin turtii kutaa lammaffaa kaleessa galgala taasisaniin asiis achis qabsoon hidhannoo meeshaa waraanaatiin taasifamu addunyaa irraa keessatti umrii dheeraa nu hin jiraachisu wal balleessuurraa kan hafe waliin misoomuu hin dandeenyu jechuun hubachiisan. Qaamoleen naannoo Amaaraatis ta'ee Oromiyaatiif naannolee biroo keessa qawweedhaan socho'an addunyaa irraa keessatti afaan qawweetti amanuun jijjiiramni ni dhufa jedhanii yaaduu caala afaan walii beekuu fi wal hubachuu ilaaf ilaameedhaaf dursa kennuun tokko isa biroo dhaga'uun furmaata ta'uu ibsan. Abiy Ahmad arraas taanaan bori hidhannoo meeshaa waraanaatiin jijjiiramni tokkolleen aangoon argamus tokkolleen argamuu akka hin dandeenye jala muranii hubachiisaniiru. Oromoof Amaarri akkasumas saboonni biroo Itoophiyaa keessa jiran achii dhuftee isaaniitiin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu kan ibsan Abiy Ahmad kan arraa qofa osoo hin taane garuma fuula duraafiyyuu hidhannoo meeshaa waraanaatiin wal doorsisuu fi wal gaaduu caalaa eessatti maal hojjannee waliin jireenya uummattoota Itoophiyaa cimsuu dandeenya jechuun mala dha'uun dhimma filannoodhaaf dhiyaachuu hin qabneef murtee isaa ta'uu turtii isaanii kanaan ibsu. Namoonni naannoo Amaaraa irraas ta'ee gara naannoo Oromiyaa irraa bosonatti seenan sababoonni gara bosonaatti akka seenan nu taasise jedhanii nu kennanii fi wanta amma ta'aa jiru dhaabbatanii ilaaluun dhimmicha bu'uurarraa hubachuudhaaf kan gargaaru natti fakkaatas jedhan. Dhimma cimdoo irratti ibsa kennaniin Abiy Ahmad hariiroo warri kaabaa amma cimdoo jedhamuudhaan tolfatan hantuuta bashoo afaan buuteen tokkumaa jechuun hubachiisuuf yaalan. Gaa'illi hin eebbifamne humnoonni kunneen diinota seenaa yookaan Ijiptiif Eertiraa waliin eegalan kun walaloo Kabbadaa Mikaa'el hantuunni wayita quuftu fiigdee deemtee funyaan bashoo fuunfatti jedhu na yaadachiisa jedhan Abiyyi. Karaa gabaabaadhaan dubbii isaanii hiikuudhaaf yookaan akka siyaasaatti dubbachuudhaaf yoo ta'e guutummaatti warri amma cimdoo jechuudhaan nutti dhufan akka nama humna jabaa afaan bu'eetii jedhu Abiyyi. እነዚህ ኃይሎች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር የጀመሩት ያልተቀደሰ ውህደት ያልተቀደሰ ጋብቻ ምን መልክ አለው ላልከኝ እኔ የሚያስታውሰኝ የከበደ ሚካኤልን ምሳሌያዊ ግጥም ነው። ከበደ ሚካኤል አንዲት አይጥ ትንሽ ከእናቷ ጋር ቅራኔ ቢጤ ገብቷት በኩርፊያ ስሜት ካሉበት ጉድጓድ ፈንጠር ብላ ትወጣና ጉዞ ስትጀምር በቅርብ ርቀት ጸጉራም ድመት ታያለች።
ያየችውን ድመት እንዲሁም ከእናቴ ጋር ከምጨቃጨቅ ጓደኛ አገኘሁ፣ ወዳጅ አገኘሁ፣ ሄጄ ተዋወቀዋለሁ፣ ወዳጅ አለው ብላ ወደ ድመቱ ጉዞ ስታቀና ከሰማይ በጣም ከፍተኛ ፍጥነት ሲመጣ ጭልፊት ታያለች። ጭልፊቱ የመጣው ለሷ ይሁን ለድመቱ ይሁን ባታቆም ፍጥነቱ እና የሚበርበት አኳኋን ስላስፈራት ተመልሳ ሮጣ ወደ ጉድጓድ ትገባለች። ጉድጓድ ውስጥ ትገባና ለእናቷ የገጠማትን ነገር ትናገራለች። እናትየውም አየሽ ፈጣሪ ያተረፈሽ እንጂ አደጋ ውስጥ ነበርሽ። ጸጉራሙ ድመት ራቅ ብሎ ተቀምጦ ያየሽው ልትወዳጀው የፈለግሽው የሁል ጊዜ የኛ ጠላት humnoota kamiyyuu mufannaan as jiru gara diinota seenaatti kan isaan geesse amantaa irratti kan hin hundoofne gaa'ila hin eebbifamne waan ta'eef badiisa yoo ta'e malee misooma fiduu hin danda'u jechuun cimdoo ibsan. Kun ammoo seenaa keenya kaleessaati. Nama barachuu barbaadeef kaleessa tumsa humnoota kanneen waliin turen Itoophiyaan waggoota dheeraadhaaf bulchaa kan turte galaana diimaa dhabdee hidhamtuu ji'oogiraafii kan taate hariiroo humnoota kanneen waliin tureni jedha biyyi. Inkirdaadonni keenya gaa'ila hin eebbifamne uumuun haalli addunyaa waliigalaa eeyyamee fi dhaloota amma jiru qofa osoo hin taane badiin dhaloota hedduu gatii baasisu kan uumamedha jedhan. Hariiroon humnoota alaa waliin godhamu kamuu badii wal fakkaataa fiduun ala Itoophiyaanota faayidaa tokkollee akka hin qabne hubachuun gaariidha jedhan. Oduu teenya xumuraatiin taphataan kubbaa miilaa Kaanaadaa Alii Ahmad irratti miidhaa cimaan gahuun dhagahame. Urjiin kubbaa miilaa Kaanaadaaf ilmi Oromoo kun Kaanaadaa biyya dhaloota isaatiif taphatee erga tapha waancaa addunyaa irraa deebi'ee booda gara kilaba isaa Norwich Citytti akkuma deemen galgaleeda tapha hiriyyummaa yookaan michummaa garee isaatii fi Osasunaa jidduutti taphatame irratti hirmaatus miidhamee baheera. Akka miidiyaalee UK jiran gabaasanitti Alii Ahmad jilba irratti miidhaa cimaan irra gahuu hin oolle. Kilabiin Alii Ahmad Norwich Cityin ibsa baasee miidhaa kana ilaalchisee Aliin miidhamuu kaneesse hundi keenya Alii faana jirraa jedheera. Dhimma kanarratti leenjisaan garee Norwich City ibsa kenneen miidhaan Alii Ahmad irra ga'e dhuguma gaarii hin fakkaatu jedhan. Jilba isaa irratti miidhaa cimaa waan mudateef kun immoo mallattoo gaarii miti jedha leenjisaan garichaa Philippe Clement. Erga kun ta'e booda hundi keenya baay'ee gaddineerra haala isaa fudhannee guyyoota muraasa dhufan keessatti maal akka ta'e ilaaluu qabna jedhan. Garuu ammatti gaarii natti hin fakkaatu jechuun miidhaan Alii Ahmad irra akka isa yaaddeessu leenjisaan garee Norwich City mirkaneessaniiru. Alii Ahmad hamma sanbata kaleessa galgalaatti Norwich City waliin waliigala taphoota 21 taphateera. Kanaanis gooliiwwan 4 kilabii kanaaf galchee nama duraa ta'eera. Lammiin Kaanaadaa hidda dhaloota Itoophiyaa maatii Oromoo irraa kan ta'e dargaggeessi ganna 25 kun gama biraatiin taphoota 6 Kaanaadaadhaaf waancaa addunyaa irratti taphatee gareen isaa gara marsaa 16tti akka dabartu shoora olaanaa taphatee ture. Bara 2023 irraa jalqabee Alii Ahmad taphoota waliigalaa 28 garee biyyaalessa Kaanaadaatiifis taphachuu danda'eera. Aliin torbaan dabre Itoophiyaa dhufee biyya hidda dhaloota isaa daawwachuudhaan qaamota mootummaa hedduu qunnamees ture. Sana booda ture gara UK'tti deebi'ee achumaan gara kilabii isaa seenee kilabii isaa keessatti shaakalarra kan ture. Aliin shaakalli irraa akkuma ba'ee tapha jalqabaa eeda taphateen ture miidhaan jilba isaa irratti kan dhaqqabe. Aliin miidhamni isaa ammaa kun haa jabaatu malee yeroo Itoophiyaa turellee akka dhukkubaa ture AGM gabaasee ture. Osoo inni Itoophiyaa jiru miidiyaa gubbaatti viidiyoo Alii Ahmad osoo miilaan okkoluu agarsiisu guddoo qoodamaa ture. Amma immoo jilba irratti miidhaa salphaa hin taane irra gahuu akka malu leenjisaan garichaa ibsaniiru.